rasa rasa ini pun boleh arti akan saya giraje samusa kaisa gara betul boleh arti lawan ijara injiru gammachu ni kabu arata sila isa grade mo ni kabu garu arata na wani ni isa grade ne ara iji tu ide guddo da ide qoblande bas gammachu da bas jadi isma'u kada kada di bakana isa grade ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warduftoota azalaatu bakka jirtanitti salaamtaan tiyya tajaalalaatii fi tan onni irraa kaate isinaadan qabu jecha arraan kanagaa Eid Mubaarak Eid nagayaa Eid aafiyaa Eid jaalalaa bakka jirtanitti Eid tun Eid raahaa isiniif haa taatu jecha arraan kana nama hunda bakka namoota Oromoodhaa ka wal beeynu hundaa'uu jechuudha irra deemeeti mana isaaniitti salaamu jira deemeetiin akkasitti salaamaa jira bakka hundatti Eid Mubaarak jechaani jira aragaa mana saahiba kiyyaa qaalii fi gaarii namaa mana Jaabir dhaqeetiin isa biratti argama duba Ayah. Sena. تفضل Sena. مني ما نخيشني إنك يسمعينا Akkasitti لا خدمات فيديو خدمات فيديو فدابت سبوا مالك يا مان أيوة akkasitti gaa Eid nagayaati Eid jaalalaati bakka hunda deemnee wal salaamaa jirra. Jaabir keenya salaamata gaafadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warduftoota azeetu akkam nagaa fayyaa jirtu bakka jiraattan. Akkasitti obboleessi kiyya qaaliin azeetu ayyaana guddaa waan ta'eef isinii salaama jee gara keenya dhufe. Akkasumatti galatoomaa isinillee hordoftoonni azeetu murtiidhaan isinii jaa. Akkasitti akka kun shaafaa jennee wajjin qabu jiru obboleessa kiyya qaatee kana wajjin. Akkasitti dhaamsaan isinii qaba asumaan gara gartee saayiba kiyya tokko jira qaaliin Ramadaan Abdii jedhama. Rame. Rame asai gaa Arran bira dhuftee jabbeetu bira dhuftee arrai itti aansitee rammee bira dhuftaa. Akkasumatti hordoftoota kee qaqqaaliiwwan kana hunda guyyaadhaan bira dhaquuf qophiidhaa mire qophiidha. Bakka jirtan hunda Mubaarak isiniin jechuudha. Obboleessi keessan qaaliin azeetu isiniin jaa. Akkasitti hordoftoota keenya silaan danda'ee Oromoo taatanii kan musliiminaa hordoftan marti baga isiniin ga'e irra deebi'ee isiniin jechaa silaan danda'ee bakka manatti hin dhufee isin salaamuu fedhaa garuu hin dandeenyeen irra ilaalinaadha. Arraan tana gaa akkanatti fataasanaa jennee tatteenyee du'aayii goonee jimaallee nyaachaa akkasitti kana wajjin namni viidiyoo seene nama sadi qofaa garuu immoo mana guunneen jirra. Galatoomni qaalee azeetu na dhuftee na dhufu galatoomni jiraatu hordoftoonni azeetu asumaan Ajee keenya kana nu jajjabeessan isinijaa bira dhaabbadhaan isinijaa akkasitti bakka jirtan hundatti obboleessi kiyya qaalii kana bira naa dhaabbadhaadha akkasitti naa qofa qabaadhaan isinijaa. Waan gaarii itti nu gatiisa bira dhaabbachuudhaan kabajaan isin gaafadhaa. Subscribe godhuu hin jagadina garuu isinillee kadhanne bagaan abeessa kanatti. Adaan kan kalachee Oromoon live subscribe gooti. Aziya kan jadi kalau kadang Oromoo itu baca lagi jalan menjawab. Nah,
amantii musliimaa hordofan hundaa'u Adeemni bakka akan inaga abadda baje gidde jechuun qaba. Akkana kun adeema kana kana Oromoon birraa qabatanii hojjechuu qabda. Mootummaan irraa birraa qabatanii hojjechuu qabda. Obboleessi olii baay'ee bakka jiru baay'ee musalaamta adoora adeemsa kana baay'ee darree kanaaf kun akkana jaamaa taa'ee Ini kana wanti kana waan gaafii kennu dari kenna. Doon kita kata ni singgah sini, waktu tu kan. Ano abang kanya deh, kanya isi kuah lagi. Tapi siya amin kayo. Amin. Ada mo na kayo sa abot. Amin. Akas ito. Amin. Amin. Ang kabagulog din. Amin. Kasi ada mo na kayo sa abot. Amin. Aja di malam ini juga si aja mau duduk sa abot. Amin. Kung si aja itu. Amin. Akas ito. Orang betul buat juga. Orang betul. Amin. Mari kita. Asabab to. Orang betul. Yang penting. Sudah ka din ada jadi. Lapong kabu. Akas ito orang mo ni sigla jadi. Orang mo ni semana jadi. Iya din aja tu. Ada mo na lumba. Amin. Orang moto, aja juga lah. Aja kalau kalian karena belum dapat. Akan ada. Angga cuma sebentar ingat hamba kamadi dan wakil di Gurma kemana? Mana turada akhirnya ada kena guyan guya gujada guya adunya ramas ini guya karena jebe guya hanawante. Aran talaga ini hunjinu Warga orang muda ni, una petani guna sini bukan. Untuk tu mereka, ya ada mana dia ada, buat kita buat buat. warri guna sekamnes warri akas majima sekamnes cati gitu abana rogo kamiradi warri cati sekamnes mojin tani gimale cati le ini kenara apa yang kamu biro biro jira yaman dia kada dia kan dia ala kasati gadda kapalle yang kamu angkam mangira ilmu ligara ada dia kata juga baru ana terwara Ini tu, apa kainnya di bukan orang, bukan di muslimah itu betul, di ada itu. Namun kita kainnya harus ada terus apa kabar kata itu jauh sekali. Aku kalau dia Yaman bicara di kami tidak sama. Ini mubarak sini lupa tu asli. Merah merah ya ada aja tu kalau nanti Arab maju semula tak. Ando jangan mas sudah dagang Ayana ngerti udah kan, apa juga boleh yang kerja orang angka kerja beranda ke, bisa berarti kerja. Ayana kan kabar kerja baru pun, adi mau sudah ke makam mereka sih. Anak mah akan nama terpoti, nami udah ida kan, boleh sekali yang tu bisa je pasti sabase. Hah? Bakka fagora kafalati ukana mabirat uke namni biral len isa kana rafa kenya tawfi kabana mabirati malifi ayana bujawan te ayana muslima wante Eid mubarak yani wal damma tisu ha oboleyen dura wali mufates on kifa wali bodu tira wali tun nama birati le ko kenya ta soni ya wangari lete arada anis wabirati ni ni gurgudani aje dubil Allah tani bakka to oboleyen video mani salamun tam sakay janja asumang kara gante orjo da aje dubil tila akan ada
maaliif anarraan sana dhugaa himuudhaaf yoo taate isin bira qofa hin dhufne bakka hedduudhaan dhaqee Waakeeti. bakka hunda bakka namni keenya jiran bakka namni Oromoo jiran hunda dhaqeetiin bakka namni Oromoo jiran hunda dhaqeetiin jechuun bakka itti isin geessanii ganama salaata eegaan salaata irraa ba'e bakka hunda dhaqeetiin bakka itti isin geessu jechaa ni jira. Garuu arraan kana dhumarratti isin bira na fide jechuudha. Waakeeti. Dhumarraa na dhufe dhumarra waliin na dhufe xiqqisoo arraan kana gaa wajjini afaan gaana jedhi dhufe. Farceesina jettee. Egaa maaliif wanni kee kana boodaansee fi Waakeeti. wanni kee kana boodaansee fi waan isi jaaladhu. Waakeeti. Kalatu. Takkaas na garee ayyaana waggaatti dabarsinaa isa bira ta'uu qabdii jechuun namni fayyadu. Waakeeti kalatuumi. Tokkoroo isaas warra gartee akka kannaa dubbaan isin jedhame. Warreen sunis bakka duraan bakkeeti. Rabbi haa filee Rabbi haa tolchu. Rabbi haa qajeelchu. Bakka jiranitti obboleeyyan fi dhaqanii salaamuun akkasitti waan gaariidha. abbaatii guddoo irra jira rabbi haa filee. Rabbi haa tolchu. Akkasitti asumaanii isaaniifis dhaamsa dhaama. Viidiyoo kana waggaa agartu sirraa ajiin kennaadhaan. Ana baala ajjeesuudhaaf na barbaadaa jira jaani. Na ajjeesuu hin danda'u laakiin Ittiin dhaame asumaanii dhaamsa dhaame jiru. Namni duwwis akka gartee Obboleessa wallollee har'a walitti araarsaa waan jiru. Obboleessi wallollee sababa miidhaa kanaan qomti walii godhuu danda'u qaba malee walaa keessatti waan biraa walii qabatanii wal barbaada. akkasitti viidiyoo golaatti Oromootis inshaAllah hafuura isiidha. Dhageenyas jirra golli aartii jala bu'aa jira. Maaliif dhimma kana maaliif hin taasanii jecha namni na hordofaa jiru arraan sana isaa inni kun golli aartii akkam ta'ee jiraa jee sammuu isaa keessa gara gaddarta. Golli aartiidhaa waan ijaarraa hin jiru gammachuu hin qabu. Arraan sana silaa isa biraa deemuu hin qabu garuu arraan sana wanni inni isa biraa deeme arraa ijji tun guddoodhaan ija qoflaan dabarsan gammachuudhaan dabarsan jedhiin isumaa of qaada kadhadheetiin bakka kana isa biraa deemu beeka. Akkasitti inninis inshaAllah guyyaa takka sayrii isaatiif gammachuu isaa nama dubbannaa beetiin akkasitti maan jettu hordoftoota keenya arraan kana waa'ee sila kennaadhaa sila gola aartiidhaa jechuudha jaa hin dubbadhu maaliif fataa sanaa ifirraa jechuu jirra. Isaas gaa cinumaan dhaabbachuu jira beekaan ilaan gaa irratti bira akkaan dhaabbadhee rakkoo isaa furuudhaaf yaalii godhe jiru isin hundinuu quba qabdan bakka jettan hundatti warri na hordofaa jirtan jechuudha. Akkasi amma dhimma michiyyoo baddee kaasuudhaaf waggaan akkana jee amma dhimma michiyyoo nasruudhaa yoo nin kaase hiraana sirra nakkaa iddit jetun na jalaa baddii dirqiidhaan if jajjabeessu jira duraanuu hiraa isaanii kana qubaa hin qabu irraan tana firraa inni gammada jeetiin deemu jira. Kanaafin isa darbee arraa kanaafuu waa'ee duraan haasawaa turre sana achuma lafa keenyatti gammachuu teenyatti itti dabarreettu irraa. Gammachuu idaa gammachuu godhattee obboleessa kan dhufee gartee itti mubaarak nuun jee kana waliin turraa hordoftoonni azeetu hamma dhumaatti nufaan akka turanii kabajaan isaan gaafata. Akkasitti amma viidiyoo tana keessa numa sadeenis seene malee manni guutuudha. Garuu immoo kaameeraan naa ta'ee isaanirra shirshir godhee waraabuun naaf hin ta'u. Ija nagaadhaan akkasitti walitti dhufnee du'aa godhu jirra. Yaman keessatti gaa namni bakka fedhe deemeetti wannidhaan malee waraqaadhaan malee bakka fedhe gahee nama isaa salaamuu danda'a. Yaman keessa lafti nagaa jechuudha. Alhamdulillah ilaa ammaa sana Akka suudara biyyaati miti nagaan bubbaanee nagaan galaa akka abbaa biyyaatti jaalla. Akkasitti asirratti mee obboleessa biyya qaalii Ramadaan Abdii dhaamsa dabalataa waan itti dabaltu. haasa isa. Dhaamsi dabalataa Isin kannoo fedhe. ammoo obboleessa keessa kana waan tokkoon dubbachuu barbaada asirratti. Wanni inni dubbachuu barbaadu nuti Oromoo gurguddaan kun Oromoo kana warra ijoollee Oromoo tamma lafaa laaltana. Dhaamsa bareedaa dubbachaa. Maaliif laalanii bira kutan? Laaluuf jiranii ni laalanii ni harkan. Maaliif nuti Oromoo gurguddaan kun Oromoo kana amma lafaa laaltana maaliif jiranii? Dhaamsi fayyaa Oromoo kamiifuu taanaan harkaa. Ijoollee
jiraatu kana isin guddisuu qaba isin jedhu maaliif yookaan namoonni lafaa ka'ee kanumatti ittiin guddatu isinis namaa isin guddise isinis kan isin boodaan tokko dhaloota xixiqqaa kana guddisuu qabdanii Dhaamsa Ramadan Abdii ooluudhaaf qopheessu. Waa ajeetu dibara keenya ajee bakka lafaa ka'ee harka qabuun gargaaruun dhaamsa fayyaa ooluutu akkamitti nu faana jiraadha nu gargaaraa nu guddisaan isin jira. Dhugaa taate jaabir keenya dhugaa taate maali sakkaallee waa'ee YouTubaa kaasee beeku waa'ee YouTubaa haasee beeku hordoftoota garuu immoo akka waa'ee YouTubaa haasawusumaan nama dhiyaarraan kan YouTube kana kaayyoo guddaa fi isa banan abbaan agalaatuuf guddinagee xiqqollee sammuu isaa keessa gammachuun itti dhufte like share subscribe godhuudhaan nagdi isaa keessatti waan biraa takkaallee waan isin nagar gaaftan isin kadhadha yeroo tijja qaqqaalii fi gaggaarii bakka jirtatti mana Nu jiraadhaadhaa nu faana duraa Kita kan jalan. Wah.